garuu wanti sagalee koo fuudhee kana jedhuufi warri na duuba dhaabbatan akkaatiin ergite abeekaniif kana dubbadhee jedhe. Warri na duuba jiran maal abeekaniif jedhe akkaatiin ergiteef jedhe malee akka ani waaqayyo ta'eef hin jedhe Yesuus Kiristoos. Akkaatiin ergite abeekan akka jedhe nuti ergamee dhufe jenneeti amanna. Si galee? Kanaafidha Yohaannis 7:17 irratti waaqayyo isa dhugaa tokko Yesuus Kiristoos isa ergame beekuun isaan jireenya bara baraati. Bakka jannata galla nuti Yesuus Kiristoos ergameera waaqayyo dhugaa tokkichatu jira jennee amanna jechuudha. Kanaaf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maanuu jedhani lubbu muslima taate malee jannata kan galtu hin jirtu jedhani. Sahih Muslim hadisa 202 isa irratti lubbu muslima taate qofa jannata galti nuun jedhani. Taada muslima jechuun eenyureeyyuu jennaan nama areeda guddifatedha. Nama jala biyaa uffatedha. Nama jim jedhee wanneedhe lakki muslima jechuun kami jennaan nama jecha rabbii yookiin ajaja rabbii jala deeme ajaja rabbii fudhate. Abdullah, go. I don't want to talk to you. Please, my boy, go from Allah. Go with your mother. Go. I have work. You want go from Auntie Camille. Okay, I will come. I will come. Tata भी कुछ अलग ही पता. तो difama ijoolleen na jeeqa. To yaa maal irra jennaan ajaja rabbii nama fudhate. Ajajni rabbii maal inni jennaani quraana keessatti maal nuyi boqonnaa 20 lakkoofsa 14 irratti innani ana Allah ani bar Allah dha jedhe laa ilaaha illaa ana malee dhugaadhaan ka gabbaramu waaqni biraan jiru fa'abudni jedhe na gabbaraa jedhe. Kalaas ana malee waaqni biraan hin jiru waaqni dhugaa anaaf sagadaa jennaan tole jennee jala deemuudha. Kana ajajamuu jechuun rabbiidhaaf. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam maal jedhe Muhammad ergamaa isa dhumaatii nuun jedhe nutti hime. Quraana boqonnaa 33 lakkoofsa 40 irratti. Kanaafuu waan Allah nutti hime ejjennee jala fudhannee deemnu muslima jechuudha. Quraana keessatti illee maal nuun jedhe waa Yesuus Kiristoos innaa nutti himu Yesuus Kiristoos karaa adda ta'e durbee Maariyaam irraa akka dhalate jechuudha. Isheen mana qulqullummaa Beetel Maqdis keessaatii baate yookaan immoo Yerusaalem takkaa immoo bakka amma nuti jennu Beetel Maqdis jennaani kan amma wanni keessatti argamu Filisxeem keessatti argamuuti. Warra kahanii bira turte achi keessaa gadi baatee jennaani ergamaa waaqayyoo dhufe itti mul'ate akka quraanaattis akka macaafaattis. Jennaan ni rifatte durba waan taateef ganaadha dimeeshillee waggaa 12 akkas naannoo kana waan taateef ni rifatteeti natti akkan buune yoo rabbiin ka sodaattu taate narratti nuuf hin jenna lakki baraan ergamaa waaqayyooti maaliif jenna nama fakkaatee itti mul'ate isheen. Namatu bakka akkuma dhiirri dubara akkas godhu namatu akkas gochuu dhufa seetee sodaatte yoo waaqayyo akka sodaattu taate rabbiin ka sodaattu taate natti siqiin jetteen. Jennaaniini lakki ani war waaqayyoon ergee dhufe ergamaa waaqayyoo keetti ilma qulqulluu ta'e si kennuun dhufee jedheen. Ilma qulqulluu si kennuu dhufee jedheen. Ma akkamitti dhiirri na biraan geenye utuu dhiirri nan tuqiin utuu sagaagaltuun ta'in akkamitti anoo sagaagaltuu miti dhiirri sona tuqeen beeku akkamitti ilma argadhennaan kanammaa waaqayyo kee murteessee jira ilma si kennuudhaaf inni waa gochuu barbaannaan waan fedhe ni murteessa ta'e jechuudhaan argamsiisaa jedheen. Haay waaqayyo koo murteesse taanaan moo fedha waaqayyo kiyya murtii waaqayyo fudhadheedhaan jira jetteen. Murtii waaqayyo fudhadheen jira jetteen. San booddee fahamalatu fantabatatti hin ulfooftee jedha. Ulfoofteeti achi deemtee gaafa deemtu ciniinsuun ishee qabe ciniinsuun gaafa qabuun akkuma dubartii kamittuu baay'ee tokko ishee dhukkubee maal jette ayi utuu ciniinsuun kun natti dhufuudha baate utuu guyyaa kana argumannaa utuu du'ee badee jiraadhe jette. Jennaan ilmi jalaa ishee waame yookiin immoo sagalee wayii jalaa ishee waametti maal jedheen hin gaddiini jedheen. Kun ati deessettaame amma muu nyaatis barbaachisa fakulii washrabi jedheen muka kanarraa nyaadhuti dhugi bishaanillee kunoo jalatti si yaasee jira jedheen. Si galee? Akkuma kana macaafa qulqulluu keessatti illee Luqaas Wongeel boqonnaa 1 lakkoofsa 20 hamma 30 go Maryam maal jedheeni Gabrieliin dhufetti mul'ate yaa ayyaana qabeetti nagaan siif haa ta'u jedheeni hirrifatte haasaan akkasii dubbin akkasii kun maaliin jette jennaaniin egaa innahu tisannisaallee wandi lijinti wal jaalles jedheen egaa ni ulfoofta ilma dhiiraallee hin deessa jedheen waaqayyo deessan jenneen ilaa Gabrieliin gaafsan dhufee ergaa itti mee yookiin waaqayyo dhufee si keessatti nama ta'an jenneen. Waaqayyo deessan jenneen ilmanii deessaa jedheen. Maaliif gaafsana maaliif waaqayyo ilma si keessatti ta'ee si keessa buufatamaaf hin jenneen akka nu galutti. Maaliif ilma deessa jedheen. So ilmanii deessaa jedheen. Isheen sun kun akkamitti ta'a jennaan waaqayyoodhaaf wanti hundumtuu salphaadha jedheen. Eenyuuf salphaadha wanti hundumtuu waaqayyoodhaaf. Iyesuus kana kan durbee Maariyaam keessaa baasu eenyudha waaqayyo ta'uusaa ilaali. Kanaafuu waaqayyo kan Iyesuus Kiristoosin argamsiisu jira jechuudha. Kanaafuu nuti wanti amannu waaqayyo isa Yesuus Kiristoos garaa Maariyaam keessaa baase sana. Isa Yesuus Kiristoos waaqayyo koo jedheen. Yohaannis Wongeel boqonnaa 20 lakkoofsa 17 irratti maal jedhee? Maariyaam Magdalaawiti isa tuquu dhaqxeenna na hin tuqin jedhee dhaqii gara obboloota koo ani ganaa gara abbaa koof gara abbaa keessanii gara waaqayyo koof gara waaqayyo keessanitti ol hin baane jedhiin. Waaqayyo eenyu? Waaqayyo koof waaqayyo keessan. Yesuus Kiristoos waaqayyo qaba? Waaqayyo qaba? Waaqayyo qaba kadhataaf sagadaa ture? Kadhataa sagadaadhaa ture Yesuus Kiristoos.
Gaafa lubbuun isatti mi'ooftee jette maal jedhee Ibroota boqonnaa shan lakkoofsa torba irratti yaa abbaa kiyyoo akka isin danda'amu taate xoofoon kun irraa dabartu jedhee bo'aa ture sagalee isaan fuudhee mimmaan irra bu'ee jechuudha. Eenyutti bu'e Yesuus Kiristoos? Waaqayyotti bu'aa ture jechuudha. Erga Waaqayyotti bu'aa ture nuti Waaqayyo Yesuus Kiristoositti bu'etti maaliif hin boonyu? Maaliif isaan kadhannu? Kadhannaa inni Waaqayyo kadhate nutis kadhachuudhaa qabna. Kanaafuu erga wangeelli Yesuus Kiristoos namadha nuun jedhe fakkeenyaaf Yohaannis wangeela boqonnaa 8 lakkoofsa 40 irratti warri Yihuudootaa Yesuus Kiristoosin ajjeesuu barbaadanii jennaan maal jedheeni? Ana dhugicha isa Waaqayyo biraa fidee dhufe nama akkasiin ajjeesuu barbaaddu jedheen. Waaqayyo akkasiin jenneen bara. Nama akkasii ana nama akkasiin ajjeesuu barbaaddu jedheen. Si galee? Ana nama akkasiin ajjeesuu barbaaddu. Ahaa Yesuus Kiristoos nama dhufiin jedhe. Tole namni kunoo maali jenna ergamaadha. Eessaaf ergame? Na Israa'eliif ergame. Maatiyoos wangeela boqonnaa 10 lakkoofsa 20 irratti ani hoolota Israa'eliin badanii malee hin ergamne jedhe. Hayya. Erga hoolota Israa'elii badanii Yesuus Kiristoos kun akkamire innoo raajii garaagaraa dalagaadhaa ture Waaqayyo isaan jennamoo nama isaan jennare isa kadhan namoo hin kadhan nuree jenna adala don't listen me close it go there go don't come inside okay and the door open so maal jedhe isa kadhan namoo nyuu kadhan ennaan lakkee Yesuus Kiristoos maal jedhe Maarqos wangeela irratti galaa balbala keessan cufadhaa akka warra kaaniin ta'inaati yaa abbaa keenya isa waaqa keessa jirtuu jedhaati kadhannaa keessa kadhadhaa agartee yaa abbaa keenya jedhaati isa kadhadhaa Waaqayyoon kadhadhaa jedhe mana kadhadhaa hin jenne bara Yesuus Kiristoos. Inumaayyuu boqonnaa 7 Maatiyoos wangeela boqonnaa 7 lakkoofsa 21 irratti maal jedhe fedha abbaa kiyya isa waaqa irra jiru sana nama godhu malee yaa gooftaa kan naan jedhu hundinuu jannata gala miti jedhe. Jireenya bara baraa gala miti jedhe. Kun har'a hafuura Waaqayyo fedha maqaa Yesuus Kiristoosiin du'aa kaafnee raajii hojjennee jedhe. Garuu Yesuus Kiristoos maal jedhu guyyaa dhumaa sana dhufanii maal jedhu maqaa keetiin hafuura hamaan baafne yaa gooftaa maqaa keetiin raajii garaagaraa hin dalagne naan jedhu ani immoo matumaa isin hin beeku narraa fagaadhaa isin yaa warra badii dalagdanii jedhaan isin hin beeku jedhaanidha. Har'a maqaa Yesuus Kiristoosiin du'aa kaafneerra kana gooneerra hodhan alaaqaachuun kaneeraa qonnaante matsanyochoo ilaali Yesuus Kiristoos tinsaa'ee narraa fagaadhaa jedhaan. Kanaafuu otoo inni akkasiin jedheen Waaqayyoon itti waamaa ture Waaqayyoon sagadaa fi jechaa ture Waaqayyo isa dhugaas tokkicha isan dhalanne isan dhalchine Quraana keessatti boqonnaa 112 lakkoofsa 1 irratti maal jedha yaa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Waaqayyo tokkicha malee lammaffaan hin jiru. Nabiyyoota keessaa yookiin ergamoota keessaa Waaqayyo abbaa ilma afur qulqulluu sadan tokko kan jedhee barsiisee hin jiru. Waaqayyo abbaanis ilmis afur qulqulluu jira jedhee barsiisee tokko hin jiru Yesuusin dabalatee Musee dabalatee Abrahaamin dabalatee Yaaqoobiin dabalatee Abrahaamin dabalatee Noohin dabalatee Looxiin dabalatee kan barsiisne jira. Kan yeroodhaa booddee dhufedha kun. Erga Yesuus Kiristoos samiitti ol bahee booddee Niiqiyaa gubaa'ee yookaan immoo walga'ii Niiqiyaa bara 325 bara 325 erga Yesuus Kiristoos samiitti bahee booddee jaarraa 3 booddee jechuudha. Namoonni qeessonnii fi wanti garaagaraa 318 walitti qabamaniiti Yesuus Kiristoos gooftaa ta'uu qaba jedhanii gooftaa taasisan guyyaa sana. Achi guyyaa sana hafuura qulqulluu dagatanii immoo bara 400 wayitti ammas walitti qabamanii lakka hafuurri qulqulluus gooftaadha jedhan deebi'anii. San booddee abbaa ilma hafuura qulqulluu sadan tokko kan jedhame namatu jedhe malee takka macaafa qulqulluu irraa abbaa ilma hafuura qulqulluu sadan tokko jedhu hin jiru. Kanaaf Quraana keessatti maal nuun jedha yaa ahlal kitaabi jedha boqonnaa 4 lakkoofsa 171 irratti warra macaafaa warra kiristaanotaaf Yahuudotaa warra kiristaanaaf Yahuudota amantii keessatti daangaan darbinaa jedhe. Indee kiristaana akkamitti amantiitti daangaa darbe? Yahudaan akkamitti darbe? Warri Yahuudotaa Yesuus Kiristoos lakki diqaalaadha malee utuu dhiirri itti bu'in akkamitti dhalata namni jedhanii arrabsuun. Kiristaanonni immoo daangaa dabarsaniiti waaqummaa kennaniif jechuudha. Jennaan Rabbiin maal jedhe daangaan darbinaa. Inni waaqas miti diqaalaas miti inni ergamaa Rabbii jecha ta'e jedhuun argamedha jedhe boqonnaa 4 lakkoofsa. Ifama wajjin gaafa jecha dubbattu alaqatamaa barsiisaa jirtasaa. Gaafa jecha dubbattu amantii kamiyyuu kabajjii akka dubbattu si galee. Asirratti diqaalaa minamni gaafa jettu alaqaan amma akka kiyyatti peendeera nama amantii kiyya tuqaa ilaa kitsin barbaadaan akka nama tokkotti si kabajee si dhaggeeffachaa jira. Maaliif uummanni tu asitti buusu minam jiranii gin nama guddaa daafitaa ta'ee fi si kabajee si dhaggeeffachaa jira. Amma dandeetti yoon baruu sarara argadhaa taarii jedhee si dhaggeeffachaa jira si galee. Kanaafiyyuu no ati iyyuu jechuu baattuyyuu iddoo sanatti yoo akka sedhatee irra dabarte maaliifi namaa fi kabaja ana kabaja silaadhee si dhaggeeffachaa waan jiruu fi amantii kiyya immoo nama tuqeenyutti iyyuu hin darbu amantii namaas immoo nama tuquun barbaadu si galte kanaaf jedheedha.
nuti ilma caalaa nuti jedhanii nuti abbaa keenya ni beeknaa jedhanii kana jechuun qineedhaan Yesuusin tuquu barbaadan quraana keessatti illee akkuma kana jedhanii arrabsaniin Yesuusin sana na gammachiisaa jiru anaan jara akkas jechuun isaanii dogongoradha na dhagaa jirta yaa dhagaan jiran warri jalaa sagaleen kun jiru sagalee dhaarani warri jalaa warri jalaa shamma dhagaan jirtanii Tap ke piringi kau dah family. Saya kali saya curu. Amma dah ganti. Seenaa waan jedhanii akkas jedhe bara islaamaa keessatti musliman ta'u islaamaa keessaa ba'a. Adaba guddaa qaballee nu biratti hin jedhamu nu biratti garuu seenaa isaanii nutti himamnaan seenaa nutti himame sitti mujjira malee inni akkas jechaa hin jiru. Nu biratti nabiyyi kabajamaa bakka guddaa qabu namni isaan akkas jedhe illee islaamaa keessaanii ba'a musliman jedhamu jechuudha nu biratti sii galee. Sadarkaa amma kanaa jaallannaan bakka qabnaaf nuti garuu warri sun akkas jedhaniiru jechuu jirra malee nuti amana hubattee jirta yaa amma fakkeenya anaan kannaan galle dhiifama godhaa malee jechuudha anaan kannaan galle tokko amma barsiisaa jirta maaf barsiisaan jira maaf barsiistaa asin jechuun danda'an amma akka mataa kiyyaata akka yaada kiyyaata amma si caalaa beekee osoo hin taane ani nama xiqqoodha okei narra caaltee amma kana haasaa jirta ani walakkaa taasuftee hin beekudha si galtee walakkaa si yoon dhagaye walakkaa isaa hin beeku okay garuu kanan jedhee namni kamiyyuu amantii mataasaa amanuu mirga qaba si galtee namni kamiyyuu amantii keessa jiru kabajee jiraachuu qaba si gala ana fakkeenyaaf pheenxee yoo ta'e amantii kiyya kabajee amantii musliimaas immoo akkasuma kabajee wajjin jiraadha kanaafiyyuu amantii isa kana gaafa jedhanii nama walitti nama buusuudha malee isa amma fakkeenyaaf amma kana haasofte namni tarii immoo namni amantii keessa sirriitti beekee si caalaa haasa'u jiraachuu danda'a si galtee akkatitti haasoftu kanatti ifa godhee kana haasa'u jiraatu kan amantii musliimaa keessa jiru jechuudha atama kan pheenxee ifa gootee haasofte kan warra musliimaa keessa jiru immoo warri pheenxee kan na caalaa beekan immoo haasa'uu danda'u sigala anammoo malsi atama gaaf haasaa oolte kana keessa angutummaa isaanii hin beekola barumsa marraa argadhaas dhaggeeffadhe malee jechuudha. Okay? I like kanaafiyyu ani yoon balleesse dhiifama. Rakkoon tokko jiraatiin balleessine dhugaadha amantii walii kabajuun sirriidha. Ani illee kabajaan jira jedhee yaada dingata warri Yahudoonni waan jedhan sun qirreessi jedhallee shirra deebi'een jedhu. Siinsin wannan jedhuudhaaf si galee namoonni beeka jette moo dingatoosi jala jiraatan illee mana ergachuu danda'u bananii mana isaanii ergachuu danda'u kiristaanonni dhiirri jiraatis jala yeroo nuti ana sirraas waliin adda ba'ee natti ergachuu danda'u dhiira barbaadee dhamnaan hin dhiise warri dhiira jetta warri dhiiraa seenaati mana banadhaa yoo jiraattan dingata dubartiin isin biratti kabajan qabdu isaa dubartiin amma dhiiraan geessu moo isin biratti maaliif dubartii jettu warri kiristaanota dhiirris mana seena koottaa gaafadhaa mana koo ergan sirraa adda ba'ee gaafataanii jira koottaa seenaa na gaafadhaa gaaffeedhaan kadhataa oole dhiira kiristaanaa dhiirri kiristaana tokko na bira dhufuu dide Sigalee seenee nagaa ishi mana keessan banadhaa monatti ergadhaa kunoo taa'u jira miti yoo dhiira taatan dubartii yoo tuffattan immoo isin warri dhiiraa amma dubartiin keessan banagaraachilla amma isheen deebisuu hin dandeessan amma dubartiin biraallee dubbachuu hin dandeessan yeroo baay'ee isin waliin dubbannee jira kanaafuu dubartiin tuffatiin haasin dubartiin dubartii kabaja qabdi beekumsa isheen barannaanii yoo barattee jette beekumsa dhiirri qabu qabdi dandeetti dhiirri qabu qabdi dhiiraa garuu wanti ishee godhu tokko hin jiru kanaafuu dubartii akka xiqqootti ilaaltee xiqqeessitanii ilaalin haasin Boleh dubartii sheerraa beekumsa kana fardiyaan mana keessaa guddina mana keessaa baratne haadha kennan laatu akkaatatti barumsa bara akkaatatti mana barumsaa deeman so dubartii akkasiin tuffatiin kiristaanonni dubartii taatee fi wannaa miti wallaaltuu jechuudha miti sagaleen gosti dhagahamaa jira akka tasaa ta'e no affanamee dhufa koppiringii godhaa please warri taa jirtan koppiringii sheerii godhaa ka affanamee baa sagaleen kee silkii sirra galatee ammallee moo amma nagaan jira akkuma jeetiin danda'a chaarjii irraan fuudhee rakkoo taa'eetaniini so walumaa galatti wannan waamicha sii godhu xiqqoo akkas isinis qirreen jelle waaqayyo tokkichaaf sagaduu waaqayyo tokkicha kadhachuu waaqayyo tokkicha qofa galata galchuu digalee waa waaqayyo ala jiran immoo akka kabaja isaanitti jara kabajuu ergamootas akka kabajaatti kabajuu waa waaqayyo godhaa jedhe gochuu malee waaqayyo tokkichaaf haa sagannu isa qofa haa kadhannu karaan dhugaa inni sirrii inni rabbiin subhaanahu wa ta'ala amantii nu jaallate amantii islaamaati quraana keessatti boqonnaa 3:19 irratti amantii rabbi biratti jaallatamaa islaamummaadha jedha islaamummaa amantii kana yoo fudhanne ittiin jiraachuudha dandeenya
seera nuu qaba amantii islaamaa keessatti akkamitti akka jiraachuu qabnu dubartii akkamitti akka bulchuu qabnu dubartiin hanga akkamii qabdi bakka akkamii qabdu jedhu seera keessatti arganna jechuudha. Rabbii foo akkamitti saganna rabbii foo akkamittiin buluu qabna ka jedhu seera qabna jechuudha. So wanta jireenya keenyaaf solutionii seera nuu kennu immoo dirqama jalattiin bullee deemuudhaa qabna jechuudha. Kabraati wanni jedhu akkuma isin jedhayyuu quraana keessattis macaafa keessatti Yesuus Kiristoos ergamaa Waaqayyoo kabajamaa fi jaallatamaadha. Raajii garaagaraa dhugaadhaa fedha Waaqayyootiin dalageedhaa jira. Fakkeenyaaf Yohaannis keessatti boqonnaa 6:30 ilaalte ani ofii kiyyaa waa tokko gochuu hin danda'u jedha Yesuus Kiristoos. Ani ofirraati yookiin ofii kiyyaa waa tokko gochuu hin danda'u jedha. Nuti immoo Rabbii isa ofii isaatii waa gochuu danda'u Waaqayyo isa waa hunda gochuu danda'u sana isa qofaaf haa sagannu. Egaa inni waa hundayyuu gochuu hin dandeenye Waaqayyo isa waa hunda gochuu danda'u haa sagannu. Inni waan abbaarraa arge qofa yookiin waa Waaqayyo itti agarsiiseef dandeessise qofa hojjeta Yesuus. Sana hojjechuun isaa immoo Waaqayyo osoo hin taane Waaqayyo raajii garaagaraa namootatti agarsiisee akka namoonni isa hordofan taasisee jira. Fakkeenyaaf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ji'a bakka lamatti baasan. Ji'a ammaatti argaa jirtu kana bakka lamatti baatee turte jiini kun raajii dalagan keessaati. Nabiyyi kamtu ji'a kana gargar baasee hojjenne arguu hin dandeessu. Fakkeenyaaf Iliyaas olaalte bara lolaa keessatti kakuu moofaa keessatti Iliyaas aduu dhaabee jira. Garuu ofiisaa aduu hin dhaabne Waaqayyo miti inni aduu dhaabuu hin danda'u. Maal malee fedha Waaqayyootiin aduu dhaabee jira jechuudha. Akka Islaamaa keessatti illee ni jira kun. Raajiin kun raajiidha. Raajii kana gochuun isaanii garuu Waaqayyo jaran taasisu. Du'aa kaasu soo taate fakkeenyaaf Elsaa'iif Eliyaasiin du'aa kaasanii jiran kakuu moofaa keessatti. Garuu Waaqayyoon jedhamne jar. Jaris fedha Waaqayyootiin kaasa innis fedha Waaqayyootiin kaase jechuudha. Kanaafuu erga fedha Waaqayyootiin kaasu ta'eeti Waaqayyo isa jaraaf dandeettii kana kenneefi hokkubbuu haa dhiyeessinu kadhannaa dhiyeessinu isaaf haa sagannu jechuudha barbaada. Saniifuu Rabbiin karaa ofii jaallatu karaa Islaamummaa kanatti si haa fidu siin jedha obboleettii kiyya. Intala akkas bareeddu intala mala qabdu akkasii kun karaa dhugaan wajjiniin jannatoo galte natti tola laan. Fudhadheen jannata gala hin deemna fuuldura deemtee yoo galte natti tola na duuba miti. Bukkee koo akka deemtu leesiin ijjamu fuuldura koo deemtee yoo jannata galte natti tola. Saniifuu nama akkasiitiif jannata hawwinaa amala qabeettiidha. Ilmi namaa immoo jalqaba amala irraati kan laalamu sii galee. Ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam maal jedhani al tokko azaanni kun haa dhaabbatu. Koplingi bitaa godha taaptaap koplingi godha riippoortii godhamaa jira waan ta'eef koplingi godha. Ergamaa Rabbi maal jedhani innamaa bu'ithu li'utammima makaarima al-akhlaaq jedhan. Ani wanti hin ergamee fi amala qabeessummaa yookiin amala guutuudhaaf hin dhufee jedhani. Kana jechuun nabiyyoota darban keessaatii wanti hir'uun jira jechuudha. Sana guutuuf hin dhufee jedha ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Sigalee saniifuu namni amala qabeessi qabu immoo amantii akkas mi'ooftuu fi amantii Rabbiin jaallatu osoo qabaate laalika amala kana irratti immoo dandeettiin isaaf dabalamu. Amala kana irratti immoo akkam akka inni ta'u ilaali. Intala amala qabeessa akkamii akkasii kun Waaqayyo dhugaadhaaf hosa gaddee jannata ona dura deemtee galte sana miitu na jalaa siin fixu waan ta'eef utuu na dura iyyuu ta'e fiigdee galte natti tola. Sun immoo gaa fedhii kee irratti hundaa Rabbiin karaa ofii jaallatu karaa sirrii irra si haa qajeeshu. Baay'ee tokko si kabaja baay'ee tokko bakka sii kenna hedduu natti tolee jira. Nam tokko immoo itti manii fedha isaa immoo kan amantii fedha illee hordofu mirga isaati miti namni kan barbaade jala deema. Kan barbaade jala deema. Saniif ani immoo amantii nabiyyootaa waan ta'eef itti si waame malee amantii koo qofa miti. Fakkeenyaaf Abrahaam Muslima ture Quraana keessatti boqonnaa 3 lakkoofsa 67 irratti Ibrahim Kiristaana hin turre Yahudaas hin turre mushrikoota warra waaqa biratti waa waaqessanis hin turre inni karaa sirrii muslima ture jedhama Quraan. Ammas Yesuus Kiristoos akka muslima ta'e illee nutti hima. Quraana boqonnaa 3 lakkoofsa 51 irratti barattootni isaa nuti akka muslimoota taane nu ragaa ba'ii jedhaniin hawaariyaati yookiin barattoonni isaa bira turan jechuudha. Akka Yesuus muslima taanaanu muslima akka taane ragaa nu ba'ii jedhaniin. Sigale Museen illee muslima ture Quraana boqonnaa 10 lakkoofsa 84 irra olaalle muslima ture jechuudha. Nooh illee muslima ture boqonnaa 10 lakkoofsa 71 irra illee. Sigale Yaaqoobii fi ijoolleen isaa illee muslima turan boqonnaa 2 lakkoofsa 133 irratti yeroo Yaaqoobitti duuti dhufe ijoollee isaatiin maal jedhe beektaa? Yaa ijoollee kiyyaa na booddeedha ergaan du'e waaqa maalii waaqessu jennaan na'budu ilaaka wa ilaaha abaayika Ibraahim jedhan. Waaqayyo isa kan keetiif isa kan Abrahaam sana waaqessinaa ilaahan waahida waaqa tokkicha jedhan waaqa sadiin jenna abbaa ilma fura qulqulluun jenna waaqa tokkicha waaqessinaa. ونحن له مسلمين نتي إساني مسلمون تدا جدًا إساف أججماعة نتي مسلمين جتشون أججماعة كنافو واقع توكيتش سناب أججماعة أتوراني جتشون كنافو نتي نبيون يسوع نس دبلة محمد نس دبلة أبراهيم نس دبلة واقع أججماعة ترى واندا ده أمن تين جرّي تين بلاترا واقع يو أججماعة مسلمون توران جنة ده كان نتي أمن نو جتشون
Kanaafuu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala amantii nabiyyoonni irra turan amantii dhugaa kana siifillee haa kennu siin jedha obboleettii kiyya. Yoo gaaffii qabaatte illee na gaafachuudhaa dandeessaa. Mee wannan si gaafadhu qofti jechuudha akkuma ofii kee xanaxxantu malee deebisee akka naa deebistu miti. Ergamoota keessa Waaqayyo abbaan mafuura qulqulluu ilma jedhanii kan gabbaraa ture yookiin waamaa turani dingata quba qabdaa laata? Iskirra deebi. Ergamoota durii keessaa Abrahaam, Nooh, Yaaqoob, Iyesuus, Yoosef, Museen Waaqayyo abbaa ilma hafuura qulqulluu sadan tokkicha jedhanii kan barsiisan hin argita? Ani waa'ee wangeelaa keessattuu na gaafadha. Ani gaaffii nan gaafatini si dhaggeeffadha. Gaaffii nan gaafatini si dhaggeeffadha. Gurra sii kennee si dhaggeeffadha. Inji gaaffii nan gaafatini. Hayyee walumaa galattuu macaafa qulqulluu keessatti Waaqayyo abbaa abshir. Kiristaanonni naannotti barsiisnu jalaa waciin as lakkoottaa seenaa gaafadhaa isiniin jechaa turtan hin seentan immoo maal isinii goon? Wayye. Itti fufuu? Eeshi maal jettanii? Wangeela keessatti akkuma waastee haaraa keessa Waaqayyo abbaa, Waaqayyo ilmaa, Waaqayyo hafuura qulqulluu sadanuu tokko ka jedhu hin jiru. Kan akkas jedhus hin jiru. Waaqayyo abbaa, Waaqayyo ilmaa, Waaqayyo hafuura qulqulluu tokko mititi kan akkas jedhu hin jiru. Waaqayyo abbaa kan jedhu hin jiru, Waaqayyo ilmaa kan jedhu hin jiru, Waaqayyo hafuura qulqulluu kan jedhu hin jiru wangeela keessa tokko jechuu mititi. So erga kun hin jiraanneeti yoo danda'ame jedhe Waaqayyo tokkichatti akka amantuuf gara isaa akka dhuftu siin jechuudha waamicha kiyya siif dhiyeessa. Marii irra jiru waan ta'eef mari'atanii gaaffii gaafachuu sootee haa gaafatanii. Kiristaanonni yoo qannaatan mana banadhaati ergadhaa. Gaaffii yoo qabaattan as jala koottaan naan diddaniimi. Wayye. Ishi. Okay, asitti gaaffii natti babaa'isu waan gaaffii gaafachuun barbaanne. Rakkoon qabu gaafadhu waan jarri siin jedhan addaan baafatanii. No, ani gaafachuun barbaadu gaaffii kamiyyuu gaafadhe iddoon hin beeknetuun barbaadu. Jala dhokatanii rakkoon qabu yookiin as baanii yookiin achuma taanee gaafatan jarratti dhiyeessi. Har'aa kennin mirga qabu. Hayyaa taasisu ani gitatti nama faana muggutuun qabu wanta ta'eef gaafachuus hin barbaadu. Okay, jarri soo gaafa qabaatan haa gaafatan jedheeni yoo gaaffii qabaatan jarri isaa gaafatan jedheeni rakkoon hin jiru. Ani hin gaafadhu jalqaban dubbadhe kaanitu nan gaafadha amman beekuu nan mokkora yoon jedhe tun jedheera ta'e okay ani jalqaba gaaffii hin gaafadhu nan gaafatina nan dhaggeeffadhaan jedhe. Abshir rakkoon tokko hin jiru. Egaa Rabbiin subhaanahu wa ta'ala karaa qajeelaa irra si haa qajeelchu karaa dhugaa si haa deebisu. Ani waamichi si godhe kanuma dirqaman qiyya qabuun baadhee maaliif jennaan intala akka samala qabeettii kana teessee kunoo dafqa namaa dhiistee dafqa ishii qofa barbaaddattu kana amantii yoo qabaatte immoo kana caalarrattuu immoo dafqa namaarraa of eeggatte jedhee waan hin yaaduufi asumaanuu erga kana sii dabarseen deemuudhaa barbaade galatoomi erga gaaffii hin qabaanne akkasigaa. Ayyee galatoomaa sinis. Galatoome jiraadhu thank you waan akka bajjii waan dhaggeeffattee ulfaadhu tole. Galatoomaa sinillee. Ayyee galatooma ayyee. Okay yaa jamaa akkamoo yammanan sodaattadha yoon kiristaana gashimee eenyutu itti lallabata kiristaana wayii yoon galche namni bira galee itti lallabatu mee namni amantii kanarraa waan ta'edha invaayitiin godha munaadaraan hojjetu hin jiraas munaadaraan namni hojjetu hoo jiraate siifuu aggaaroo keessa kiristaanni jiraasa siifuu aggaaroodha anuu gaaffii qabaa mana barattee dhuftaare mana barattee dhuftaa gaaffii qabaatte Okay. Asitti gaafatta tokkicha si galchuure
Ish ammasitti nama sibira kaa'ee deema nama si deebisu yoo gaaffii amantii lamaan irraa qabaatte jechuudha. Allahu lahu shubhaan sitti jiraatte dheetaniine. Salaatiin deebi'amee namni na gargaaru amma dhufutti. Kiristaan ammas carraan jira dagala yeroo akkas akkasii kottaa fayyadamaa carraa keessanitti amman salaatutti jechuudha. Salaatee deebi'a. Ijoolleen hin jirtan zalan baatan immoo salaata namni harkaa fuudha. Oyaa xiqqoo inshaalla jaraa deebisa amma salaatee dhufutti. Haalidoo jiraatte mee kudhan garan barreessu yookiin ergadhu. Amman salaatutti just deeqaa kudhan namni na gargaartan. Deeqaa kudhan namni na gargaaru jiraate. Ishi. Seen amma jarri ergatanitti mee wanna jedhati. Gaaffii kee dhiyeessadhu.